Akkam jirtu nagaa keessanii viidiyoo kanaanii qormaata biyyaalessaa fiiziksii bara 2015 kan qorame waliin ilaalla. Gaaffiin jalqabaa akkas jedha. A boy on a journey covered his route by traveling 3 km. Amma gurbaan tokko jechuudha kiiloomeetira 3 deemuudhaan iyyuu deemsaa jalqabaa jira. Daat asirraa amma kiiloomeetira 3 to the east gara bahaatti deemaa jechuudha. Akkas gara bahaatti kiiloomeetira 3 deema jechuudha. 3 kiiloomeetira gara kanatti deemaa jechuudha. And 4 kiiloomeetira north kiiloomeetira 4 immoo gara north yookaan gara kaabaatti akkasiin wala deema jechuudha. Okay, 4 kiiloomeetirii gara kanatti wala deema jechuudha. Inni kun displacement isaa baay'ee fagaachuu qaba jechuudha. 4 kiiloomeetirii gara kanatti deema jechuudha. And what is magnitude of his resultant displacement? Resultant displacement isaa magnitude isaa meeqa ta'a? Magnitude isaa jechuun data sirraa kaane displacement the shortest path yookaan karaa isaa baay'ee gabaabaa ta'edha jechuudha. Kanaafiyyuu kana barbaanne jechuun maal arganne jechuudha? Displacement keenya arganne jechuudha. Kanaafiyyuu asitti displacement argachuudhaaf Pythagoras theoremii itti fayyadamuu dandeenya. Pythagoras theoremii maal jedha? Pythagoras theoremiin yoo jechuudha iddoon kun A jenne samma sadii jenne kana jechuudha karaa biraa. B jenne kanaan ende kanaan C jenne C'n kun roogninni kun jechuudha. Roogninni that means roogninni right angle fuuldura jechuudha. Inni kofa sirrii fuuldura roogni jiru kuni yoo dheerina isaa barbaanne C square equal with maali jedha? A square plus B square ta'a. Okay, isa kanarraa kaaninus maal gochuu dandeenya? C square kana C hin qabnu jechuudha. Kanaafu C argachuudhaaf maal goona jechuudha? C equal to or C square jenna jechuudha. Jalqaba C square equal to A keenya bakka A keenya jechuudha 3 kiiloomeetiriitu jira jechuudha. Kanaafu 3 kiiloomeetir square goona jechuudha. Okay, plus jenne 4 kilometer square goona jechuudha or 4 square goona jechuudha. Kana booda C squarein keenya wal qixa maal ta'a jechuudha? Laala 3 square means 9 plus what 4 means square means what 16 ta'a jechuudha. This equal to 25 dha jechuudha. Kana booda C kan keenya 25 maal keessa galchina jechuudha? Ruutii jala galchina jechuudha. Okay, this equal to 5 ta'a jechuudha. 5 kilometer dha jechuudha. Okay, that asti gaafii unity kan goonu square ta'e dhufamti. Squarein immoo ruutii jala maal ta'e jechuudha. That square in irraa badee baa 5 kilomeetrii dha. The answer is A dha. Bifa kanaan deebisuu dandeenya jechuudha. Gaaffiin itti aanu akkas jedha. An airplane takes off at airport A. Airport A irraa ka'e jechuun airplane tokko ilaala. Airportiin kuni tokko airport A kana asa jennu. Airport A kanarraa ka'ee deema jechuudha. Eenyu plane tokko jechuudha. Asirraa isa ka'ee travels 500 kilomeetira 500 akkana gara kanatti deema jechuudha. Okay, that akkana 5 kilomeetira deemee jechuudha. Okay, this is our displacement gara bahaatti jechuudha. Within 1 hour sa'aatii tokko keessatti jechuudha gara kanatti kan deeme jechuudha. Okay, 1 hour keessatti jechuudha. Okay, kana booda and then turning to south. Okay, gara south-itti gad deebi'ee flies 20 minutes. Daqiiqaa 20 gara kanatti fly godhe jechuudha. Okay, for 20 minutes dha jechuudha. Daqiiqaan yookaan sa'aatiin nuu kenname that 20 minutes dhaafi jechuudha. Kana booda this is what inni kun immoo fageenyi isaa yookaan to land airport B irratti dhufee maxxanuudhaafi which is fageenyi kana immoo meeqa jechuudha? 100 kilomeetira kan ta'e that isa kana gada deeme jechuudha. From turning point away from turning point. Okay, the magnitude average velocity of the plane during its flight between the two airportiiwwan kana lamaan gidduu gaafa deemu magnitude of velocity isaa amma kamidha? That kanaafu velocity argachuudhaaf maal argachuu qabna jechuudha? Displacement kana argachuu qabna. Why? This velocity equal with displacement or total displacement over total time dha jechuudha. Kanaafu displacement qabaachuu qabna. Inni kan biraa immoo time qabaachuu qabna jechuudha. Displacement argachuudhaaf akkuma nama sin jedhe Pythagoras theorem fayyadamna jechuudha. Okay, isa kana immoo fayyadamuudhaaf maal goona? See kana square isaa fudhanna. That fakkeenyaaf isa kanaan C dha yoo jenne C kan keenya or displacement keenya wal qixa jechuudha or SC jechuu dandeenya jechuudha. Displacement keenya wal qixa ta'a under radical jala galchina jechuudha. Okay, under radical 500 square goona jechuudha. Okay, 500 kana square goona jechuudha. Okay, isa kana square gaafa goonu square plus maali goona jechuudha? 100 square goona jechuudha. 100 square goona jechuudha. Inni kun immoo wal qixa meeqa ta'a? Under radical 500 square jechuun laala yeroo akkasii 5 qofa square gootu yeroo akkasii jechuudha. 5 yeroo square gootan 25 dha jechuudha. That 0 immoo lama dhamiti asitti yeroo square goonu meeqa taati jechuudha? 4 taati jechuudha. Okay, 0 4 taati plus maali ta'a jechuudha? 100 square goona jechuun immoo 10,000 ta'a jechuudha. Okay, that kana booda warra kana walitti daana jechuudha. Inni kun ruutii jalatti wal qixa meeqa ta'a jechuudha?
200 what kuma kudhan itti dabala waan ta'eef 260,000 ta'a jechuudha. Okay, bifa kanaan walitti idaanaa jechuudha. Kanaa booda ilaalaa displacement keenya miti kun squareidhaan isa jirudha jechuudha. Kana displacement kana square root jalaa baasuu yoo barbaanne maal goona jechuudha. Isa kana akkam goona this equal to inna rootii jalatti jechuudha. Kun rootii jalatti isa kana square irra jala yeroo baasnu jechuudha. That 1000 or 10,000 dhiifama 10,000 times 26 jechuu dandeenya. Okay, isa kana times 26 dhaan baay'isuu dandeenya jechuudha. Kana booda ilaalaa 10,000 diini rootii jalaa ba'uu danda'a. Maayiqa ta'ee ba'a 100 ta'ee ba'a. 100 square goone 10,000 nu dhufeera waan ta'eef 100 ta'ee ba'a jechuudha. Kana booda rootii jalatti maal ta'a jechuudha 26 jechuudha. 26 kilometer. This is what our displacement. Okay, our total displacement in Kenya maal ta'a jechuudha 100 and radical 26 dha jechuudha. 26 kilometer dha jechuudha. Inni kan biraani maaltu nuuf time barbaadutu nuuf. Time in Kenya asitti meeqadha 1 hour dha. Okay, sa'aatii tokkodha jechuudha. Asitti immoo 20 minute dha. Kanaaf iyyuu 20 minute kana gara hour itti deebisnee kaane eenyu walitti daana jechuudha 1 dha walitti idaana jechuudha. 20 minute gara kanatti deebisuudhaaf ammoo 1 hour wal qixa meeqa ta'a jechuudha. Wal qixa ta'a 60 minute akka ta'e beekamaadha jechuudha. Okay, kana booda 20 minute immoo meeqa ta'a kan jedhu barbaanna jechuudha asirraa. Okay, kana booda 20 minute immoo that x dha yoo jenne jechuudha. X in keenya wal qixa cross gaafa baay'isnu jechuudha. That 20 minute hanga habadde jettu jechuudha. 20 hour over maalii ta'a jechuudha. 20 over maalii ta'a jechuudha. 20 over 60 ta'a jechuudha. Okay, isa kana gara maaliitti jechuudha. Gara minitiidhaan baddi dhiifama. Kana booda haahorii ta'a jechuudha. Minitii lama qabna waan ta'eef haahoriin tokkittiidha haahor ta'a jechuudha. Zaas kana booda kana gaafa salphinu laalaas 0 lama warra ja'a jechuun immoo tokko irra 3 jechuudha. Okay, kana booda eksiin kan keenya yookaan immoo minitiin daqiiqaan yookaan immoo sa'aatiin nuyi gara gadiitti gadi deemne sa'aatii meeqa jechuudha. 1 over 3 haahoriidhaaf jechuudha. Okay, kanaafiyyuu 1 over 3dhaaf waan isa inni gara bahaatti deeme kana walitti daana jechuudha. Therefore total time argachuudhaaf 1 plus 1 over 3 goona jechuudha. Kana booda maal goona isa kana gaafa baay'isnu jechuudha. This equal to 3 plus 1 over 3 ta'a jechuudha. This equal to 4 over 3 ta'a jechuudha. 4 over 3 haahoriidha jechuudha. Kanaafuu over maalii goona jechuudha kana over 4 over 3 goona jechuudha. Over 4 over 3 goona jechuudha. Over 4 over 3 gochuu jechuun immoo maal jechuudha. Kana jechuun immoo karaa biraadhaan 100 and radical 26 times isa kana garagalchina la maaliifidha yeroo jechuun garagalchanii yeroo jechuun karaa biraadhaan garagalchee baay'isuu jechuudha miti daat laala. Kanaaf iyyuu isa kana hin irraa jechuun daat akkasitiin iyyuu 4 over 3 dhaaf irraa jechuudha. Isa akkasitiin yeroo kana immoo baay'isuu itti deebisuu barbaanne garagalchinee baay'isna jechuudha. That means akkas goone iyyuu 3 over 4 dhaan baay'isna. Kanaaf iyyuu 3 over 4 ta'a jechuudha. Okay, kana booda laala asitti 100 fi 4 kana waliin salphisuu dandeenya jechuudha. That means 100 afuriif yoo irru meeqa taati jechuudha 25 dha jechuudha. Okay, 25 and radical 26 dha. Asitti afur salphatteetti jechuudha. Daasa 100tiin 3 tasitti nu hafte jechuudha times 3 dha jechuudha. Okay, 3 times 25 immoo wal qixa ta'a 75 ta'a jechuudha. Okay, 20 and radical 26 kilometer per hour dha. This is on choice D irra kan jirudha. That kanaafu deebiin keenya isa kana ta'a jechuudha. Gaafiin itti aanu akkas jedhe the graph given below graafiin karaa gaditti kenname kun jechuudha shows velocity of man traveling velocity nama deemaa jiru jechuudha motorsaayikiliidhaan jechuudha akka function time itti velocity agarsiisa velocity as function of time itti agarsiisa graafiin kun jechuudha. Okay, kana yoo ta'e which one of the following statement is incorrect about the velocity time graph. Okay, why velocity time graph yookaan graafii velocity time graph kanarraa kan dhugaa ta'e yookaan kan sirrii ta'e isa kamidha. Okay, irratti akkas jedha the displacement during the time interval from time equal to 6 second irraa jechuudha. Asirraa isa kaase amma 40 secondiitti ammasitti jechuudha kan jiru maaltu displacementiin jechuudha equal to the area of region 2 minus area of region 3 jedha.
Laalaa asitti jechuudha area displacementii kana gidduu jechuudha. Displacementii konkolaataan kana gidduutti deeme argachuudhaaf jedha jechuudha. Filannoon E'n kuni maal gochuu qabnadha? Area isa kanaa fi area isa kanarra walirraa hir'isuudhaani. That from minusing each from each other. Tokko tokkorraa hir'isuudhaan argannaa jedha. This is incorrect. Okay, kun sirrii miti jechuudha. Maaliifidha? Ka area kan argannu that I mean displacementii kan argannu areaadhaani. Garuu area maal gochuudhaani? Area walitti dabaluudhaan, area walitti ida'uudhaan malee area walirraa hir'isuudhaan miti jechuudha. Kanaafuu displacementii kana gidduu argachuu barbaanne area isa tokkoffaa isa lammaffaa kanaaf area sadaffaa kana maal gochuudhaani? Walitti dabaluudhaan jechuudha. Okay, kanaafuu area isa tokkoffaa lammaffaa kana ida'u area isa sadaffaa walitti daaneeti malee walirraa hir'ifne miti waan ta'eef inni kun ta'uu hin danda'u jechuudha. B maal jedha? The displacement during the time interval. Displacementiin yeroo time intervalii time equal to 0 irraa kaasee jechuudha. Up to time equal to 6 tti kan jiru jechuudha. Asirraa isa kaane amma asitti kan jiru jechuudha. Equal to the area under the velocity time graph in the given interval. Intervalii kenname kana keessatti areaatu jira. Areyaan kunii fi displacementiin kun wal qixaadha jedha. This is correct, okay? Maaliifidha? Kun sirrii wanti inni ta'eef jechuudha. Laala areyaanii or velocitiin wal qixa maal ta'a jenneera? Velocity equal to displacement over time dha jechuudha. Isa kanarraa kaanee displacement argachuu barbaanne displacement wal qixa maal ta'a? Velocity times time dha jechuudha. Okay, asitti velocitiin keenya isa kanadha. Asii immoo timing keenya isa kana. Kanaafuu laala isa kana baay'isuu isa kanaati jechuudha. That means isa kana baay'isuu isa kanaati jechuudha. Kana jechuun length times width dha jechuudha. Okay, kana jechuun immoo area dha jechuudha. Okay, kanaafuu lengthiin keenya eenyudha jechuudha? That time dha. Widthiin keenya immoo eenyudha jechuudha? Velocity dha jechuudha. Kanaafiyyuu area dha. Area arganne jechuun displacement arganne jechuudha. Therefore the answer is what? Beta jechuudha. Bifa kanaan deebisuu dandeenya jechuudha. Gaafiin itti aanu akkas jedha. Suppose you are standing on horizontal floor. Floorii horizontal ta'e yookaan lafa dalga ta'e yookaan lafa diriiraa ta'e irra dhaabbachaa jirta jennee fudhannu jechuudha. Ruumii tokko yookaan kilaasii tokko keessatti yookaan kutaa tokko keessatti jechuudha. With one of your feet, okay? Kan dhaabbachaa jirtu miila tokkorra jechuudha. That means miila tokkoon dhaabbataa jirta yoo ta'e jechuudha. That akkasitiin kilaasii kana keessadha. Asirra miila tokkoon kan dhaabbachaa jirtu yoo ta'e jechuudha. And leaning the wall of the room with the other feet. Miila tokkoon asirra dhaabbachaa jira. Bifa kanaan amma namni tokko jechuudha. Akkasitiin dhaabbachaa jira jennu jechuudha. That bifa kanaanii laala ammas jechuudha. Bifa kanaan dhaabbachaa jira jennu. That bifa kanaan amma akkasitiin dhaabbachaa jira jennu. Bifa kanaan miila tokkoon isa kana dhaabbachaa jira. Miila kan biraadhaan immoo akkasitiin that maal gochaa jira jennu girgiddaa akkasitiin qabatee dhaabbachaa jira jennu. That yeroo kana laala asiin immoo akkasitiin maal godhee jira itti hirkata jechuudha. Okay, girgiddaa asiin akkasitiin hirkatee dhaabbachaa jira jennu. Okay, akkasitiin kan dhaabbachaa jiru yoo ta'e jechuudha. The number of action and reaction pair, okay? Action if reaction pairing forces you experience is what? Humni nuti dhagahamu kan experience kan goonu humni asirratti arginu jechuudha. Action reaction forcing pairing isaa arginu meeqadha akka jechuudha, okay? Kanaafuu humna kana beekuudhaaf tokko laala asii miila kanaan gaahee dhaabbatu asii gadi irratti maal godha? Tokko asii gadi humna irratti dalageessa. Yeroo kana laftis humna irratti dalageessiti. Peerii tokkodha kun. Peerii jechuun cimdee jechuudha miti lamaan kan ta'u. Kanaafuu kun peerii tokkodha jechuudha. Inni kan biraa girgiddaatti miila kanaan achi as dhiibamti miila girgiddaa kan miila kanaan achi as eenyu godha. Yeroo kana girgiddaanis deebisee achi dhiiba jechuudha. Kanaafuu peerii meeqadha? Peerii lama goote jechuudha. Inni kan biraan dugda isaatiin gaafa dhaabatu achi as dhiiba, okay? Innis girgiddaan kunis deebisee asii achi isa dhiiba jechuudha. Kanaafuu inni kunis maal jechuudha? Peerii sadaffaadha jechuudha. Kanaafuu peerii sadii yookaan action reaction force peerii yookaan humna gochaa fi mormii gochaa peerii sadii itti dhaga'ama jechuudha. Gaafiin itti aanu akkasii. A car of mass 1.5 times 10 the power of 3, okay? Konkolaataan tokko jechuudha. Konkolaataan 1.5 kana ta'e jechuudha. Maasiin isaa that means mass equal to 1.5 kilograama ta'e times 10 the power of 3 dha dhiifama. Times 10 the power of 3 dha. Kilograama ta'e jechuudha. Konkolaataan kanaa tokko collide godhe yookaan itti bu'e jechuudha. That maal itti bu'e jechuudha? Wall, okay? And rebound ta'e girgiddaatti akkasitti naqee itti bu'ee ka'e as deebi'a jechuudha. Okay? Konkolaataan kun ofirraa yoo ta'e the initial and the final velocity. Initial and the final velocity konkolaataa kanaa nuu kennameera. Okay? Initial and the final velocity that v initially wal qixa meeqadha? V initial equal to minus 15 dha jechuudha. Minus 15 yoo ta'e jechuudha. Minus 15 meter per second dha jechuudha. And V final equal to V final in keenya immoo 2.6 meter per second yoo ta'e
if the collision lasts timing keenya walqixa meeqadha 0.15 secondii yoo ta'e jechuudha. Yoo kana ta'e what is the magnitude of average force exerted on the car? Okay, konkolaataa sana irratti humni irratti dalagaa meeqa ta'a average force ni jechuudha. Kanaafiyyuu force dha jechuudha kan gaafatamne. Force immoo walqixa karaa gabaabaa formulaa hunduu beeku mass times acceleration dha jechuudha. Asitti maasiin konkolaataa nuu kennameera xiqqoosee acceleration qofaan qabnu acceleration argachuudha ammoo isaan kanatti fayyadamna jechuudha. Okay, kanaafiyyuu acceleration equal to maal ta'a jechuudha v final minus v initial dha jechuudha. V final in keenya 2.6 dha miti that minus into minus what v initial in 1 or 50.6 over maali ta'a jechuudha time iti jechuudha. Okay, time immoo meeqa dha jechuudha 0.15 dha jechuudha. Okay, maaliifidha that akkasara biraan acceleration mal jenneerra waan ta'eef acceleration equal to v minus u over time dha waan ta'eedhaaf jechuudha. Okay, okay, kana booda isa kana gaafa walitti daanu jechuudha inni kun walqixa maal ta'a jechuudha 2.6 plus ta'a jechuudha. Kun maal jechuudha kun negative waan ta'eef plus ta'a jechuudha. Okay, kana booda gaafa walitti daanu jennu 17.6 over 0.15 dha jechuudha. This equal with 117. Okay, 0.33 jedha itti fufaa jechuudha. Maal keenya kun meter per second square dha that acceleration keenya dha jechuudha. Kanaafuu acceleration arganneerra waan ta'eef karaa gabaabaa maasiin kan keenya maasiin konkolaataa kana that 1.5 times 10 to the power of 3 jechuun 1500 jechuudha walqixa. Okay, 1500 jechuudha. Isa kana meeqaan baay'isna jechuudha acceleration arganne 117 baay'isna jechuudha 0.33 jechaatti fuftu jechuudha. Ta kana gaafa baay'isne jennu meeqa ta'a jechuudha 176 wajjiniin walqixa ta'a jechuudha. Okay, isa kana wajjin walqixa ta'a jechuudha. Inni kun immoo kanammoo bifa kamiin barreessuu dandeenya? Kanammoo that bifa scientific notation itti deebisuu qabna jechuudha. Okay, kanaafiyyuu yeroo akkatti deebifnu laala 1 2 3 4 5 kanaafi 1.7 times 10 the power of 5 ta'a jechuudha. The answer is D ta'a. Bifa kanaan arganna jechuudha. Okay, gaafiin itti aanu akkas jedhe starting from rest irraa jalqabuudhaan a block of mass blockii maasiinsaa kiloogiraama 5 ta'e slides 2.5 down a rough 37 degree incline. Okay, amma that incline plane bifa kanaan qabnaa jennu that incline plane dha jennu jechuudha. Kanaani incline plane kun asii lafarraa jechuudha. Amma ol ka'ee jira that degree isaa jechuudha. Amma ol ka'ee jiru 37 degree dha jechuudha. 37 degree ol ka'ee kan argamu yoo ta'e jechuudha. The coefficient tokko maasii object amma gaa from rest irraa maal ta'a slide ta'a jechuun gadi konkolaataa eessarraa asirraa kaasee akkas gadi konkolaataa jechuudha. Objectiin kun maasiin isaa meeqadha 5 kiloogiraamadha. Okay, 5 kiloogiraamadha jechuudha. Objectiin kun 5 kiloogiraama yoo ta'ee fi that raampiin kun immoo laala fageenyi gidduu kana jiru jechuudha. Fageenyi gidduu kana fageenyi jiru ammamidha 2.5 meetira jechuudha. Kuni 2.5 meetira jechuudha. Okay, yoo kana ta'e jechuudha incline the coefficient of kinetic friction between coefficientiin immoo gidduu objectii kanaatii fi gidduu raampii kanaa gidduu jiru jechuudha. Raampii kanaa objectiin gidduu coefficientiin jiru ammoo mu equal to 0.44 dha yoo ta'e jechuudha. What is work done by the friction force on block? Blockii kanarratti friction force dhaani work done in dalagame ammamii kan jedhu gaafatamne jechuudha. Now work done jechuun jalqaba work in mind. What's work? Work jechuun that last work equal to what? Force times displacement dha jechuudha. Asitti displacement qabna. Maaliif displacement kana kan deemaa objectii kanadha. Objectii kanarratti humna ta'edha waan ta'edhaaf jechuudha. Kan dalagaa asirratti dalagamedha. Maal qabna? That displacement qabna jechuudha. Displacement keenya 2.5 meetira dha jechuudha. But we haven't what force. Okay, force hin qabnu. Asitti force nu barbaachisu garuu friction force dha jechuudha. Friction force argachuudhaaf ammoo friction force equal to okay friction force jechuudha walqixa maal ta'a mu or coefficient of friction times what times normal force dha jechuudha. Okay, normal force dha. Objectiin kun socho'aara waan ta'eef asitti baqanuu kennameera. Socho'aara waan ta'eef friction force nu barbaannu jechuudha. Kinetic friction force jechuudha. Friction force static and kinetic jennee bakka lamatti qoonna jechuudha. Kanaafiyyuu inni kun Fn yookaan normal force nu barbaachisa. Maaliif that mu yookaan immoo that coefficient of kinetic friction qabna waan ta'eef jechuudha.
FN yookaan normal force keenya argachuudhaaf immoo laala asitti humni kun jechuudha yookaan objectiin kun maasii qaba. Sababa maasii qabuudhaaf akkas gara gadii kanatti ulfaatina qaba. Weightiin akkas gara gad harkifti jechuudha. Mg'n jechuudha. Inni kan biraan Mg'n akkasitiin jedhamti. Inni kan biraan immoo normal forcein bifa kanaan asirra jira jechuudha. Normal forcein immoo bifa kanaan akkasitiin jira jechuudha. Perpendicular to the plane. Okay, normal forcein plane sanaa wajjin perpendicular dha waan ta'eef jechuudha. Okay, kanarraa kaanee maal argachuu dandeenya? Isa kana argachuu dandeenya jechuudha. Okay, isa kana argachuu dandeenya jechuudha. Asitti wanti nu galuu qabu mg kana daatinni kun mg dha siniin jedheera. Daatiin kun mg kanadha kan gara kanatti gargar baasu. Inni kun kompoonentii mg keessaa tokkodha. Inni kan biraa gara kanatti akkasitiin gargar ba'uu danda'a. mg dhuma kana gara lamatti baasne jechuudha. Kanaafiyyuu inni kun isa kan asii hojii wal tarree dhamti akka inni triangle triangle ta'uuf asitti fidachuu dandeenya. Okay, ilaalaa asitti jechuudha. Akka inni kompleksiniitiin taanetti isa kana akkasitiin jiramti. Akkasitti jiru kana gara kanatti fidachuu dandeenya. Inni asitti fidadhi iseen asitti gaafa fidadhi kun isee kamidha? Isee asitti akkas taatu kanadha jechuudha. That means kanan bakka lamatti baasaa jira. Jechuun amma fakkeenyaaf isa kana gadi baaseen asitti nutti agarsiisa. Ilaalaa ammas jechuudha mg dha jenne. Mg'n akkasitiin gararra'ee objectiin sun perpendicular to the earth dha mg'n. Okay, mg kana bakka lamatti gaafa qoonnu ilaalaa kanaa fi kanatti gargar qoonni jenne jechuudha. Okay, isa kana immoo jechuudha. That akka inni right angle triangle nuu ta'utti jechuudha. Maaliin godhee isee kana asittiin as fidadhe jechuudha. Okay, ilaalaa asittiin iyyuu as fidadhe jechuudha. Iddoon kun amma kofa right angle dha iddoon kun. Okay, mg'n inni kuni mg'n jechuudha. Amma iddoon kun jechuudha. Isa kanaaf maalidha? Fuuldura jira jechuudha. That means fuuldura right angle jira jechuudha. Kofti iseen kun 37 jechuun asii iddoon kunis 37 jechuudha. Okay, iddoon kun 37 dha jechuudha. Akkamitti kan jedhuuf ilaala. Iddoon kun 90 dha beekamaa dhamti. As iddoo kana 90 37 walitti daanee fayyaan keessoo kanaa meeqadha? 180 dha. Kanaafuu kana gaafa walitti daanee isee kanarraa hir'ibnu iddoon kun 53 taati. Inni kun immoo parallel to the plane dha waan ta'eef iddoon kuni 90 dha jechuudha. Achi kaanee kan gidduu kana jechuudha. Isee kana gidduu kunis gara kanatti 50 waan taateef iseen kun gidduun 53 waan taateef 90 irraa 53 gaafa hir'ibnu 37 nu hafte jechuudha iddoo kanatti. Kanaafuu iddoo kanatti 37 qabna jechuudha. Digirii gidduu sanatti meeqa qabna? 37 qabna jechuudha. Okay, kanaa booda maal barbaanna? Normal force jechuun m isa kanadha jechuudha. Okay, isee kanadha jechuudha normal forcein. Kanaafuu isee kana argachuu qabna jechuudha. Isee kana argachuudhaaf immoo maalitti fayyadamna? Cositti fayyadamna. Maaliif? Kofa kana wajjiniin adjacent yookaan cinaacha irra irti waan ta'eedhaaf jechuudha. Maalitti fayyadamna? Cositti fayyadamna. Cos theta equal to maal jenneerra? Adjacent over hypotenuse dha jechuudha. Hypotenuse keenya mg dha. Maaliif? Roga kana wajjin fuuldura roga kana yookaan immoo right angle yookaan kofa sirrii dura jira waan ta'eedhaaf jechuudha. Kanaafuu kofa sirrii dura waan ta'eef jechuudha. Kanaa booda maal goona jechuudha? Cos theta equal to adjacentiin keenya adjacentii dheneera isee kanadha. Kofa nu barbaadaa jiru kanadha. Adjacent over hypotenuse keenya mg dha jenneera. Okay, mg dha jechuudha. Kanaa booda adjacentitti maal taati jechuudha? Adjacent equal to mg cos theta taati jechuudha. Cos theta taati jechuudha. Bifa kanaan maal keenya arganna jechuudha? Adjacentii keenya arganna. Adjacentii jechuun immoo normal force dha jechuudha. Kanaafuu asitti isa kana argachuudhaaf isa kana walqixa maal ta'a jechuudha? Normal forcein keenya mg cos theta dha jenne. Mg cos theta waan ta'eedhaaf m'n kan keenya meeqadha? Maasii objectii sanaatiin nuu kennameera 5 dha jechuudha. That times inni kan biraa g dha. G kan giraafiti fudhanna jechuudha 10 dha jechuudha. And cos of what? 37 degree dha jechuudha. Okay, cos of 37 degree ta'a jechuudha. Okay, kana booda kana gaafa shallagnee jennu jechuudha. Inni kun immoo walqixa 17 tuqaa meeqadha jechuudha? 6 ta'a jechuudha. Okay, isa kana maaliin baay'isna? Newton jechuudha. Isa kana maaliin baay'isna inni s keenyaan maal argachuudhaaf walqixanii argachuudhaaf jechuudha. Isa kana maaliin baay'isna? S dhaan baay'isna jechuudha. Yookaan immoo displacement raampii sanaatiin jechuudha. Inni kun immoo meeqa ture? 2.5 dha jechuudha. Isa kana gaafa kanaan baay'isnu laala 44 joule arganna. Okay, asitti garuu wanti nu beekuu qabnu 44 joulein negatiiva ta'a. Maaliif negatiiva? jalqaba work jechuun energy transformed ta'e energy daddarbedha jechuudha. Garuu yookaan energy gain ta'e yookaan energy lose ta'e jechuu kan dandeenya kana biraadhaan. Kanaafuu asitti energy gain yoo ta'e yoo kan argamu ta'e energy work danii maal ta'a? Positive ta'a. Energy lose kan ta'u yoo ta'e immoo work danii maal ta'a? Negative ta'a jechuudha. Kanaafuu frictioniidhaan raawwatame waan ta'e frictioniin immoo gaarumaan qabu jechuudha. Negative dha jechuudha. Maaliif frictioniin energy maal ta'a? Inqisaasessa jechuudha. Okay? Kanaafiyyuu gatii qisaasessuu fi energy maal ta'e jechuudha? Lose ta'e. Energy lose ta'e jechuu kan agarsiifnu immoo -44 joule jechuudha. Jechuudha inni kun immoo C irra kan jirudha jechuudha. Okay? Bifa kanaan deebisuu dandeenya jechuudha.
Gaafiin inni biraa akkas jedha. An inclined plane, ammas inclined plane wayii qabna. Is 20 meter long and inclined at an angle of what? Laala ammam dheerataa 20 meetiriidha jechuudha. That means akkas 20 meetirii dheerachuu danda'a jechuudha. Inclined planein kuni asii 20 meetirii dheerataa 20 meetiradha jechuudha. Okay, yoo 20 meetirii dheerate angiliin inni lafarraa ka'ee jiru yookaan horizontaalii irraa akkasitiin angiliin inni ka'ee jiru immoo meeqadha? 50 dha. Okay, that 15 degreedha jechuudha. Okay, kana yoo ta'e to the horizontal if the effort required to push block weight of as blockii asirra keenya. Blockiin asirra keenyu kun jechuudha weightiin isaa meeqadha? 7 weightiin isaa 3 dha dhiifama 3000 dha jechuudha. 3000 yoo ta'e blockiin asirra jiru jechuudha niwutanii yoo ta'e ulfaatinni isaa ulfaatina blookii kana ol deemsisuudhaaf ifartiin barbaachisu immoo 900 niwutaniidha jechuudha. Okay, asirraa ol kaasuudhaaf 900 niwutanii nu barbaachisa. Okay, ifartiin asii ol namni tokko dhiibuudhaaf jechuudha. Ifartii jechuun humna asii ol dhiibdu waan humna dhiibdu jechuudha. Asii ol utubduu inni karaa biraadhaan. What is the efficiency of the inclined plane? Inclined planein kuni efficiency isaa hammamidha? That kun maashiniidha jechuudha. Maashiniidhaaf efficiency isaa yookaan ga'umsa jechuudha. Karaa biraadhaan ga'umsi walqixa maal ta'a? Work output ta'a. Work out over work in or work input jechuudha. Okay, times 100 dha jechuudha. Times 100. Okay, isa kanaan argan work output jechuun maal? Work outputiin walqixa maal ta'a? Load times laala ba'aa qabnu sana ba'aan keenya tokkuma sadii dhamti ba'aa sana times distance moved by load dha jechuudha. Okay, distance moved by load. Distance moved by load kan jennu asirraa loadiin kan deeme akkasutuu hin taane amma ba'aan sun lafarraa ol ka'edha jechuudha. Laala asirraa ba'aan kun amma kan ol ka'e miti. Distance moved by load kan jennu isee kanadha jechuudha. Isee ba'aan asirraa ol ka'e kanadha jechuudha. Over maaliti effort times work input effortidha waan ta'eef times distance moved by effort. Distance moved by effort kan jennu immoo effort isa namticha asii achi cunqursee tabba kanarraan akkas ol baase kanadha jechuudha. Okay, kanaafuu distance moved by effort qabna, loadii qabna, effort qabna, kan hin qabne distance moved by load yookaan immoo kan h kana qofaadha yookaan heetii ba'aan ol ba'e kana qofaadha jechuudha. Isee kana immoo karaa gabaabaadhaan argachuu dandeenya. Akkamittiin jechuudha? Saayiniitti fayyadamna. Maaliif fuuldura kana irratti waan ta'eef jechuudha. Oppoziitiidha waan ta'eef jechuudha. Isee kanaan h dha oppoziitii kanaan jechuudha. Okay, kanaafuu saayin teettaan jennee saayin teettaa equal to what? Opposite. Oppositiin keenya asitti h dha over hypotenuse dha. Hypotenuseen keenya immoo as inclined plane kanadha 20 dha jechuudha. Okay, 20 meetiradha jechuudha. Kana booda h'n keenya walqixa maal ta'a jechuudha? 20 times 20 meter times sin what? Sin of asitti digirii qabna miti digiriin keenya 50 dha jechuudha. Okay, 50 digirii taati jechuudha. Okay, kana booda this equal with kun walqixa maal ta'a jechuudha? 5.17 meetira taati jechuudha. Maaltu hojjettisiin kuni 5.17 meetiriidha jechuudha. Kanaan booda maal argachuudha jechuudha? Work output ga'umsa keenya barbaadudha salphaatti jechuudha. Ga'umsis walqixa meeqa ta'a jechuudha? Ga'umsa walqixa maal ta'a? Work output irratti maal jenneerra? Loadiidha jalqaba dhiifama. Load times distance moved by load over effortidha jechuudha. Effort times distance moved by effort times 100 dha. Persentiidhaan keenya waan ta'eef jechuudha. That kana booda loadii qabna. Loadiin keenya ulfaatina baasanaati jechuudha. That's equal to innis walqixa maal ta'a jechuudha? 3000 dha jechuudha miti 3000 times asii distance moved by loadii arganneerra 5.17 time over maali ta'a jechuudha? Ifartii qabna. Ifartiin keenya asii ol namichi cunqursanadha 900 jechuudha. Okay, 900 newtonidha jechuudha. Times distance deemamidha jechuudha. Distance kanaan deemame immoo 20 dha jechuudha. Okay, 20 meetiradha jechuudha. Times 100 jechuu qabna jechuudha asitti. Kanaa booda kun walqixa maal ta'a jechuudha? Laala isa kana gaafa baay'isnee jennu kana meeqa arganna? 0.86 torba arganna times 100 dha jechuudha. Okay, times 100 dha jechuudha. Inni kun immoo walqixa meeqa ta'a jechuudha? 86.7% dha jennee bifa kanaan argachuu dandeenya. The answer is B ta'a jechuudha.
Gaafiin itti aanu akkas jedha. A man pushes a 25 kilogram object by 250 okay? Newton force along an inclined plane. Inclined plane irra namtichi tokko jechuudha. Inclined plane as akkasitiin jirti. Inclined plane tokko jechuudha. Inclined plane asti bifa kanaan jiru kun jechuudha. Asirra 37 degree dha. Akkini amni ol ka'e jechuudha. 37 degree ol ka'ee jira yoo ta'e namtichi immoo jechuudha. Objectiin inni asii ol dhibaaru 25 kilograama kan ulfaatu yoo ta'e humna mamii irratti fayyadama? Humna 250 or 250 newton irratti fayyadamee asii ol dhiiba jechuudha. Okay, along an inclined plane, inclined at an angle is okay. If the object moves with constant speed, objectiin kun constant speed aan kan deemu yoo ta'e the friction force exerts on the block is blockii kana irratti frictionii jiraata miti frictioniin blockii kana irratti jiraatu jechuudha. Yoo constantidha ta'e jechuudha. Velocitiin keenya frictioniin humna frictionii asirratti yookaan friction force barbaadi nuun jedha jechuudha. Okay? Ilaala asirratti jechuudha humni or net forcein humni ol qixa ta'a humni ol qixa maal ta'a m times a dha inni kun net force dha yeroo hundumtuu nu beekuu qabnu jechuudha humna nuyi dhuma irratti argannu jechuudha. Okay, kana booda asitti jechuudha objectiin kun gaafa ol deemu jechuudha tokko 250 asii ol irratti dalageessina 250 sanamicha irratti dalageessee ol dhiibaarudha. Inni kan biraa frictioniin immoo akkas gad harkisaa jira. Inni kan biraan immoo maaltu jira objectiin kun jechuudha. Objectiin kun ulfaatina qaba 25 kilograama dha. That ulfaatinni isaa immoo akkas gad harkisa jechuudha. Okay, akkas gad harkisa jechuudha. Kanaaf iyyuu objectiin kun ilaala ulfaatina kana objectiin kun jechuudha utuu cal jennee asirra keenya frictionii maliyyuu gaafa objectii tokko waan tokko asirra keessan ofumaan gadi gangalachuudhaan ooru asuma irraa gadi gangaladha cannaqama jechuudha. Inni kun gadi gangalatuuf sun humna wayiitu jira jechuudha. Innis humna tokko mg ulfaatinas miti ulfaatina guutummaatti ulfaatinni gara kanatti garuu objectiin kun gara kanatti gadi harkisu kana gadi harkisu inni ulfaatina kana bakka lamatti akkas baamna jechuudha. Akkan sila isinitti agarsiisanitti gara kanaa fi gara kanatti baasna jechuudha. Kanaafuu iseen gara kanaa kun isee oppositiidha jechuudha. Okay, inni kun sila mg cos theta akka ta'e ilaallee ture. Amma inni kun immoo gaafa laallu angiliin keenya gara fuulduraa oppositiidha. Kanaaf iyyuu oppositii waan ta'eef sin theta equal to maali jenna opposite over hypotenuse dha jechuudha. Hypotenuse mg keenyadha. Okay, hypotenuse mg keenya waan ta'eedhaaf opposite over hypotenuse ta'a jechuudha. Hypotenuse immoo mg dha isiniin jedheera over mg dha jechuudha. Kanaaf opposite ittiin jechuudha yookaan humna akkas gad harkiftu kan biraa eenyuudha jechuudha mg sin theta dha jechuudha. That means humna ittiin wal qixata mg sin theta dha. Objectii tokko gaafa inclined plane irra geenyu ofumaan gadi gangalachuudha cannaqama jechuudha. Akkana gadi gangalatan taa'u cal jedhee kan gadi gangalachiisu suni mg sin theta dha jechuudha objectii san. Okay, mg sin theta kana kan biraa gadi akkana gadi deema inni kan biraa frictioniin gadi harkisa jechuudha. Kanaaf iyyuu asitti humni wal qixa ma dha jenneerra. Humni wal qixa ma erga ta'eeti asitti accelerationii hin qabnu maaliif velocitiin constantidha. Velocitiin constantidhaan accelerationin immoo 0 ta'a. Kana beekuun dirqamadha jechuudha. Okay, kana booda jechuudha. Kanaaf iyyuu inni kun immoo humna or net forcein nuti qabnu net forcein wal qixa maal ta'a jechuudha. Tokko 250 asii ol humna irratti dalageessine sanadha. 250 asii ol humna irratti dalageessine irra jechuudha. And minus jenna. Minus laala achii gadi immoo humna harkisaa achii gadi jechuudha. Tokko mg sin theta kanadha. Okay, mg sin theta jechuun gadi gara kanatti faallaa gadi deema waan ta'eef sanuu dhiibnuun jechuudha. Kanaafuu mg sin theta mg sin thetaan gadi harkisaa minus mg sin thetaati. Inni kan biraa minus friction. Okay, minus friction dha jechuudha. Minus friction force inni kun wal qixa maal ta'a mass times acceleration dha. But I have said maalin siniin jedhe acceleration keenya 0 ta'a. Acceleration keenya 0 waan ta'uufi kanaafiyyuu kun wal qixa maal ta'a jechuu dandeenya 0 ta'a jechuu dandeenya jechuudha. Kanaan booda mass times or mg sin theta keenya barbaadachuu dandeenya jechuudha. Okay, isa immoo barbaadachuudhaaf m'n keenya meeqadha 25 dha jenneerra 25 times g keenya meeqadha 10 dha jechuudha. Times inni kan biraa maalidha sin theta dha jechuudha. Sin theta means sin of what 37 degree dha. Okay, sin 37 degree ti. Sin 37 degree immoo meeqadha 0.6 dha. Okay, 0.6 dha jechuudha. Okay, 0.6 jechuun immoo karaa biraan 6 over 10 dha jechuudha. Okay, 6 over 10 jechuu dandeenya isa kanaan immoo. Kana booda 10 iseen kun 10 isee kanaan baddi jechuudha. Kana booda inni kun meeqa ta'a 25 baay'isuu 6 immoo wal qixa ta'a jechuudha. 150 150 dha jechuudha. Okay, that 150
ta'a jechuudha inni kun mg sin theta keenya. Kanaan booda laalaasti 250 jenneera forsiin kun walqixa 0 dha inni ramtire as 0 ta'a jechuudha. Is equal to 0 dha jechuudha. Don kuni kana booda 250 hir'isuu maaliiti? That mg sin theta keenya arganneera. Meeqadha? 150 dha jechuudha. Okay? Minus friction forcein walqixa meeqa jenneera? 0 ta'a. Maaliif 0 ta'e? Acceleration hin jiru. Velocity constant dha waan ta'eef. Kana booda 250 100 ta'a jechuudha. Okay? 100 this equal to 100 dha. Equal to kana achi dabarfadhaa friction keenya negative turte miti positive taati jechuudha. Okay? Kanaafu friction forcein walqixa 100 dha jechuudha. Okay, 100 newton. 100 newton ta'e kai objectii kana irratti gaafa akkasitiin blookiin kun as jiru frictioniin akkas gara gadiitti moo akkas gara olitti jechuu gaafatamna ammoo. That down or up. Gara olitti moo gara gadiitti dha? Down dha jechuudha. That objectii kana asii wal cunqursaa irra ta'e frictioniin gara gadiitti jechuudha. Kanaafiyyuu 100 down inclined plane ta'a jechuudha. The answer is C ta'a jechuudha. Kanaan deebisuu dandeenya jechuudha. Gaafiin itti aanu immoo akkas jedha. A wooden block of volume. Wooden blocking tokko that kan volume isaa jechuudha. Walqixa 5 times 10 the power of minus 4 dha. Asitti 10 the power of minus 4 dhiifama. That volume keenya volume keenya yeroo objectii tokkoof jechuudha. Volume meeqadha? 5 times 10 the power of minus 4 dha jechuudha. Minus 4 what? Meter cube dha beekamaadha kan volume. That meter cube ta'uu qabdi seemuun jechuudha. Floats partially submerged in water. Okay? Objectiin kun bishaan keessa seeneera jechuudha. Partially kun guutummaatti hin seenne irraa seeneera jechuudha. Okay? In water and the small steel object amma jechuudha. Small steel object mass m placed amma bishaantu jira jennu amma fakkeenyaaf asitti jechuudha. Bifa kanaan bishaanii jennu kanaan jechuudha. Okay? Okay, isa bishaan jiru kana keessa jechuudha. Amma objectiin tokko immoo bifa kanaanii taa'u jechuudha. Amma objectii kana bifa kanaan qabna yoo ta'e objectiin kuni bishaan keessa partial yookaan irraa keessa seeneera jechuudha. Okay, guutummaatti garuu keessa seeneera hin seenne partial jechuun walakkaadhaan jechuudha. Inni kuni gari gadii kun bishaanii waan ta'eef jechuudha. Okay, akkasitiin walakkaadhaan bishaan keessa seene jechuudha. Ergasiiti maal goone steel objectii tokko jechuudha. Small steel object kan sibiila irraa taate wayi steel irraa kan taate finnee asirra keenye jechuudha. Gaafa nuti finnee asirra keenye jennu objectiin kuni akkam ta'a jechuudha. That bishaan kun bishaan keessa gadi lixa jechuudha objectiin kun. Okay? Kana jechuun objectiin kuni that bifa kanaan bishaan keessa gadi lixa jechuudha. Maal jedha? M placed on top block. Okay? When M equal to maasii isin irra kaamte kuni objectii maasii finnee irra keenye maasii isin irra finnee irra keessee keenye 0.25 kilogiramadha. Isin irra keenye jechuudha. Okay? Yoo ta'e jechuudha. Isin amma kana yoo taate the system is in equilibrium. Okay? System kun equilibrium keessa jira. And the top of the wooden block is at level of water dha. Irra keessi wooden blockii kana maal ta'eera? Bishaan irra jira jechuun level bishaan irra ammoo bishaanii sana jechuudha. Level bishaanii yeroo inni ammoo bishaanii sana jechuudha. That means iddoon bishaaniitii fi irra keessi blockii sana wal qixxaateera jechuudha. Kun bifa kanaan jechuudha. Okay, yoo ta'e what is the density of the wood? Kan woodii kana yookaan kan blockii kana density isaa maal ta'a? Okay? Density isaa barbaannaa jechuudha. Densitiin wal qixa maal ta'a? Density jennirra densitiin equal with mass over volume dha jechuudha. Volume objectii kana nuu kennamaadha. Okay? Volume objectii kana nuu kennamaadha maasii qofa barbaanna jechuudha. Isa kana barbaaduudhaaf ammoo systemni kun equilibrium keessa jira jenneer. Equilibrium keessa jiramti systemni kun. Kana jechuun that asii gad ulfaatinni jiruu fi buoyant forcein achi ol jiru wal qixadha jechuudha. Okay? Kanaafiyyuu laala karaa biraadhaan immoo kun wal qixa inni jedhamti F buoyant force equal to mg wajjin wal qixadha yookaan mass times gravity wajjin wal qixadha. Kanaafu maal argachuu qabna jechuudha? Buoyant force keenya argachuu qabna jechuudha. Buoyant force immoo maalidha? Buoyant force jechuun humna fakkeenyaaf amma bishaan keessa jechuudha. Fakkeenyaaf baaldii keessa yeroo waraabnu fa'aa gaafa jechuudha. Jookii ta'uu danda'a, wanta tokko ta'uu danda'a gaafa asii gadi bishaan keessa keenyu humni achi ol nu dhiiba jechuudha. Bishaan sun deebisee achi ol nu dhiiba. Fluidiin kamiyyuu amala akkasii qaba. Humna achi ol yeroo sana nu dhiibu sanaani buoyant force jennee waamna jechuudha. Kanaafu buoyant force immoo wal qixa akkamittiin arganna jechuudha? Density fudhanna. Density times density of what? Density of fluid dha.
laala asitti kan fluidity jechuudha. Density amma fakkeenyaaf bishaan keessa jira waan ta'eef kan bishaanii fayyadamna jechuudha. Times what? Density of fluid times gravity times volume of object, okay, which is immersed. Volume object isa keessa gadi balleeffamaa jiru sanaati jechuudha. Kanaan argan that asitti density of fluid meeqadha? Density of fluidin keenya bishaan waan ta'eef kan bishaan immoo 1000 jechuudha. Dhiifama 1000 times gravity jechuudha. Gravity dha. Gravity immoo 10 jechuudha. Times volume of the object times volume of object immoo 5 times 10 the power of minus 4 ta'a jechuudha. Okay, isa kanaan baay'isna jechuudha. Inni kun wal qixa maal ta'a jechuudha? Laalaa asitti 10 the power of minus 4 mt 10 the power of minus 4 jechuun asii 10 qabna 10 times 1000 ni 10,000 jechuun 10 the power of 4 positive dha waan ta'eef inni kun wal balleessee that buoyant force in keenya wal qixa meeqa ta'a jechuudha? 5 newton dha jechuudha. Okay, 5 newton. Amma buoyant force arganneera. Erga buoyant force arganneeti buoyant force equal to mg dha jenneera. That means mg yookaan mass times gravity wal qixa maal jechuudha? Karaa biraadhaan wal qixa ta'a 5 yookaan wal qixa 5 jechuudha. Therefore 5 equal to 5 newton ni wal qixa meeqa jechuudha? mg wajjin wal qixa maaliifi equilibrium keessa jiranuun jedhameera waan ta'eedhaaf jechuudha. Kana booda laala 5 newton equal to maasii argachuudhaaf deemna. Maasiin argannu garuu ida'ama maasii la jala lachiniiti jechuun maasii objektii isee irra kaa'ame stiilii isee fidame irra kaa'ameetii fi objektii isa guddaa kanaa yookaan immoo objektii isa wooden isa bilookii akkasitiin taa'aa jiru kanaati jechuudha. Kanaafiyyuu maasii times gravity dha. Gravitiin keenya immoo 10 dha jechuudha. Kanaa booda laala asitti 10 dha that dhiifama 0 godhe 10 dha jechuudha. Kuni times 10 dha jechuudha. Over 10 goona jechuudha. Asiin over 10 goona jechuudha. Maasiin kan keenya maasiin jala lacheenii wal jechuudha. Wal qixa ta'a maal 0.5 dha jechuudha. Okay, maasiin garuu kuni akkuma isin jedhe kan jala lacheeniiti. Kan stiilii isee fidamtee asirra kaa'amteetii fi kan objektii kanaati jechuudha. Kan stiilii isee asirra kaa'amtee nuu kennameera. Meeqadha? 0.5 times plus ta'a. Plus laala kan objektii isa nuu kenname sana ammoo kan objektichaa immoo qabnaare hin qabnu isa barbaadaa irra waan ta'eef isa immoo itti dabalanna jechuudha. Equal to 0.5 ta'a jechuudha. Okay, maasii kana mass of object dhaatiin fudhadha. Okay, isa objektii keessa gadi inni godhamaa jiru. Kanaa booda maasiin objektii kanaa wal qixa meeqa ta'a jechuudha? 0 asiin 0.5 dha. Iseen kun 0.25 dha. Kan objektii nuu kenname kanaati waan ta'eef kan iseen kun kan objektii isee fidamtee bilookii sanarra kaa'amteeti jechuudha. Kanaafiyyuu asitti 0.5 minus goona jechuudha. Minus isee kana gaafa dabarsinu minus taati waan ta'eef 0.25 taati jechuudha. This equal to maasiin keenya maasiin objektii keenyaa meeqa jechuudha? 0.25 dha jechuudha. Okay, 25 kiilogiraamadha jechuudha. Okay, amma maasii arganneerra jechuudha. Maasii objektii sanaa waan arganneefi amma immoo density wal qixa ta'a jennee density maal ta'a jechuudha? Mass over volume dha jechuudha. Kanaafuu maasiin kan keenya wal qixa 0.25 dha jenneerra over volume keenya immoo wal qixa meeqadha? Nuu kennameera waan ta'eedhaaf 5 times 10 the power of minus 4 dha jenneerra jechuudha. Laala kana kaalkuleetii irratti akka nuu salphatuuf jecha amma fakkeenyaaf qormaata rafaa jirratu ta'eeti maal goona jechuudha? Laala asii kana as dhufna 20 jenna 5 times lamachi deemne waan ta'eef times 10 the power of minus 2 goona jechuudha. Over maalii goona? 5 times 10 the power of minus 4 akka baay'ee nu salphatutti jechuudha. 5 kana 25 fi 5 dhaaf gaafa jirru wal qixa karaa gabaabaa 5 taati jechuudha. Times 10 the power of laala iseen kun positiiva turte gaafa turteetu plus 4 taati jechuudha. Okay, plus 4 kana booda plus 4 immoo minus 2 plus 4 meeqa 2 ta'a jechuudha. This equal to 500 dha jechuudha. 500 ta'a maaltu densitiin objektii sana 500 kilogram per meetir kiubiidha. Deebiin isaa siirra jiru ta'a jechuudha. Inni kan biraan akkas jedha. Which of the following activity of experimentii goonu tokko keessatti jechuudha is not necessary to determine specific latent heat of vaporization of water. Okay, vaporization of waterii latent heat jechuun latent heat of specific latent heat of vaporization kan jennu bishaan kiiloogiraama tokko jechuudha gara vaapariitti yookaan gara hurkaatti deebisuudhaaf ho'anuu barbaachisuun specific latent heat of vaporization jenna. Kana gochuudhaaf yookaan kana qorachuudhaaf yookaan kana qorachuudhaaf maaltu nu barbaachisu? Eksperimentii yeroo goonu wanti nu ilaalcha keessa galchuu hin qabne isa kamidha jedha. Irratti measure of time
yeroo safaruu hin qabnu jedha. Lakki yeroo safaruu qabna maaliif yeroo murteessaadha. Amma makka irra turru murteessaadha jechuudha. Measuring mass maasii safaruu qabna. Maasii temperature safaruu qabna jechuudha. Okay? And volume safaruu not important as keessatti volume safaruun hin barbaachisu jechuudha. Maaliif volume as keessatti wanti murteessu hin jiru waan ta'eef the answer is volume D ta'a jechuudha. Inni kun immoo akkas jedha. The amount of heat energy required ammi jechuudha. Heat energy yookaan anniisaa ho'aa barbaachisu jechuudha. To change a substance from liquid to a gaseous state. Okay? Liquid irraa gara gaasiitti hammi ho'aa nu barbaachisu jechuudha. Is known as what? A specific heat capacity. B quantity of heat. The C latent heat of fusion. And D latent heat of vaporization. Okay? Specific heat of capacity jechuun laala akkas jechuun amma kiiloogiraama tokko waan tokko qabnaa jennu kiiloogiraama objektii sana jechuudha. Ho'isna gaafa ho'isnee jennu ho'a barbaada miti objektii tokko kiiloogiraama tokko erga ho'isnee booda digirii seelsheesii tokko wal kaasuudhaaf kana jechuun fakkeenyaaf yoo 26 ta'e gara 27 ol kaasuudhaaf amma ho'aa nu barbaachisudha waan ta'eef kana laallatu jechuudha. Okay? Quantity of heat kan jennus kana laallatu maaliif kun ammi kan jechaa jirru amma ho'aa liquidii tokko gara vaporate jijjiiruudha jechuudha. Kan nuyi jechaa jirru waan ta'eef energy sanadha jechuudha. Change substance from liquid gara gaseous state gara gaseous state kan gara vapor kan gara hurkaatti jechuudha. Inni kun immoo latent heat of fusion. Inni kun immoo isa kamidha? Ho'a isa fusion jechuun objektiin tokko jajjabaan jira. Fakkeenyaaf cabbii fudhachuu dandeessu. Cabbii irraa gara dhangala'ootti kan nu barbaachisu latent heat of fusionidha jechuudha. Kanaafuu inni kun isa gara dhangala'ootti deebisuudha malee gara maalitti miti jechuudha. Gara vaporiitti yookaan gara hurkaa yookaan gara gaasiitti kan deebisu miti jechuudha. Kanaafuu D latent heat of vaporization isa vaporization ta'a jechuudha. The answer is D ta'a jechuudha. Gaaffiin inni taanuuf inni xumuraa akkas jedha. Which one of the following is correct about mechanical wave? Why mechanical wave keessatti that gaafa wavein tokko deemu kamtu sirriidha? The maximum heat in transverse wave is known as trough of the wave jennee waamna jedha. Laala maximum yookaan inni olaanaani trough jennee waamna. Gaafa objektiin tokko that wavein gaafa jiraatu jechuudha. Bifa kanaanii kun waveidha yoo jenne jechuudha. That wavein yeroo akkasitiin jiraatu pointii akkasitiin ol ka'e kana trough jenna jedha. Pointii akkasitiin ol ka'e kanaan trough jennatuun ta'e crest jennee waamna isa kanaan jechuudha. Kanaafuu trough miti kun deebii ta'uu hin danda'u jechuudha. The time taken for one complete wave to pass given point is called what? The frequency of wave. Time yookaan yeroon barbaachisu laala asii ka'ee naannee asiin dhufee deebi'atti deebi'uudhaaf jechuudha. Okay? Amma complete tokko raawwateera miti gaafa akkas ta'u yeroo kana time akkasitiin kanaaf barbaachise maal jenna jenna frequency dha. Frequency jennatuun taane kanaani period jenna. Okay? Time period jennee waamna. Time period malee frequency miti jechuudha. Kanaafuu kunis deebii ta'uu hin danda'u jechuudha. Inni kan biraa the distance between two identical points pointiiwwan wal fakkaataa ta'an gidduu fageenyi jiru on adjacent wave is what known as wavelengths of the wave. Okay? Wavelengths jedhamee beekama jedha. Fakkeenyaaf pointii kanatu jira as pointii kanatu jira pointiiwwan kana gidduu kan jiru distanceini wavelengths dha jennaa jedha. This is correct. Okay? Kuni sirriidha jechuudha. Inni kan biraa maal jedha? The number of complete waves that passes a given point per time is called the period of time. Kuni immoo laala astamma kuni wave dha ta'e jechuudha. Wave kuni asirraa ka'ee asiin naanna'ee akkasitiin deemamti. Yeroo kana yeroo asii ka'eesti deebi'uula complete tokko raawwateera jechuudha. Inni kana booda irra deebiidha. Ammas irra deebi'ee akkasitiin deemamti. Ammin akkasitiin irra deebi'ee deemaa deemu periodiidha. Isa kana immoo periodii hin taane frequency jennee waamna isa kanaan immoo. Kanaafuu the answer is C ta'a jechuudha. Arraaf viidiyoon kun asitti xumurraa kutaattaan warabbi jedhetaansee nan hojjedha. Please viidiyoo kana yoo isinitti tolee jedhe like godhaa hiriyoota keessaniif immoo akka namoota bira baay'ee gahuuf qooda nagaatti.